Wara geesse, wara geesse, wara geesse, wara. Har'a Ingoongi jedhama bakki jirru kuni Naayiroobi irraa kiiloomeetira 20 akkas fagaata. Kan dorgommii jira kan baqattootaa jechuudha rifuujii. Samii ijoolleen keenya dorgommii gochuuf dhufanii carraa gaarii hawwinaa fi bakka baay'ee qabbanaa akkuma nama eessa jiru sun hin jedhaa Qaccalaalloo fa'aa Burraayyuu fa'aa yeroo gannaa gara Baalee gara Diinshoo lafa ol ka'aa jechuudha. Takka gaara mul'ataa akka Tulluu Qondondoo kan biraa eessaree bakka nan beeku gaarra kanan beeka baay'ee qabbanaa qorri isaa nama wallachiisaa san biratti hiifuu qabaa. Nama xiqqoo nama waduun nu ba'aa jirti. Meebii yeroo magaalaa keessa jirru akkuma nama mana hidhaa jiruuti jechuun deemuu numa dandeenya haalumti jireenyas namaan eeyyamu biyyas baay'ee bebbeeknu baay'inaan magaaluma keessaa anyway akka seerattis baqataan magaaladhaan lafuun dhorkaadha. Yoo ba'uu barbaadillee muuvimenti paasiidhaan waraqaa kennamne fudhatan tokko jira san malee hin ta'u. Egaa jiruun akkanaarra waan hundaafuu Naayiroobii ilaaluu keessaa baanee baadiyyaa isaa ilaaluu jirra. Magaalaa Ingoongi kana jechuudha. Waan ajaa'ibaas keessa kaaffeen hin jiru. Gadi ni jedhanu jedhan bakka itti buune kun xiqqoo siqa gara gaaraati. Reestooraantiin hin jiru. Suuqillee argachuu hin dandeenye. Xiqqishoo takka waan maal jedhu kioskii waan jedhan waanuma muuzaa fi buskuuta kaartoona takka achi keessa godhanii sanuma jira. Asii ol kun gaara jira. Gaara Ingoongi jedhamu na duuba kiyyarraa kan mul'atu. Gaarri kun baay'ee ol ka'aadha. Gara kiiloomeetira 3,000 oliitti fageenyi isaa. Atileetonni biyya keenyarra baay'ee isaanii ni dhufu jedhama. Asitti tireeningii godhu. Qananiisaan fa'aa dhufu yeroo baay'ee dirreenuma amma argaa jirtan tanatti illee shaakalu. Akkasumas gaara kana keessatti yeroo baay'ee tireeningii godhu. Gaarri isaa baay'ee ol ka'aadha. Qajeelaa asii ol akka nama muka koraa jiruuti. Yaan akkanaa kana fa'aa jira egaa booda tarii yoo danda'e ol baay'atiin gaara gubbaa san argisiisuu yaala. Ammaaf kan Ingoongi kana fakkaatti tun dirree isaaniitti bakka dirree kubbaatis akka itti waa shaakalan kubbaas fiigichas jechuudha. Anyway biyya kanatti waan namatti tolu baay'inaan kilabii qabanii naannoo jiranitti kilabii kubbaa jira, goolfii jira. Goolfiin biyya keenya jira garuu waan jiru natti fakkaanne yoo dhiyoo galee malee dur kan hin beeku. Raagbii jira, Ameerikaan fuutbooliin kunillee jira. Anyway tapha biyya keenya jirre baay'ee taasisu jira. Asuma ollaadhuma garuu garaagarummaa baay'ee qaba yoo ilaaltan ta'e. Egaa masa tokko akka ispoortii hojjechuu wayii goggoona anillee bilas miti. Ijoolleen wajjin jirru baay'eedha. Isaan dorgommii irratti ni hirmaatu. Kana durallee akka tarii viidiyoolee poosti godhe argatanii jirtu. Standard Charterii fi Keessubii jedhamu tokko illee dorgommii sadii hirmaatanii jiru. Kun arfaffaa isaaniitti jechuudha. Walumaanuu laallaa carraa gaarii hawwinaa fi isaanis numa wajji jiru. Obbo Ibraahimii fi Obbo Muusaadha. Warri kaan sodaatanii hafan natti fakkaatu. Isaan gargaaru ta'e dorgommiin kun bu'aan isaa yoo qabxii gaarii fida fakkeenyaaf kiiloomeetira 10 daqiiqaa 35 gaditti yoo fixan kaampii kana as seenu UN baqattootaa jechuudha. Kaampii qabdi atileetiksii fi warra dorgommiilee biraatiif akka kubbaallee ni qabu natti fakkaate utaalcha waan akkasii kan atileetiksiidhaafi. Kanaaf carraan isaanii kun as keessa jiraachuu asuma tireeningii godhuu nyaata achuma keessaa nyaatu nyaata fi dhugaatii bakka bultii asuma malaakishaa 5,000 akkas shilingii jechuun $50 ji'atti ni kennu natti fakkaate. Egaa anyway asitti wanti guddaan sarvaayiv gochuudha. Hojiin dhabee maaliin hojjedhaa waan nyaadduun qabu mana kiraa hin qabu jechuudha. As tireeningii hojjechaati. Sunis waan biraati waan ta'eef carraa gaariidha. Isaan gargaaru waaqni.
maybe wanti bareedaadha. Kan durallee ijoolleen keenya kan seenanii ni yaadadha. 2017 dhumnee ture. Yeroo sanitti gara nama torbaa akkas taa'ee dhumne atileetota beekamaa keessallee tarii warri duriin jedhamu warra jedhe dhiyoo numi dhiyeenyuma 90 akka Itoophiyaatti jechuudha. Shuumii fa'a ture shuumii araarsaa tarii yeroo baay'ee reediyootti maqaa sana dhagaa ture durii. Baay'ee beekamaadha atileetii jabaadha. Warra baachii Qananiisaa fa'a ture. Hayilee fa'a wajjin warra tireeningii gochaa ture. Meebii gaa walumaan olaallaa warra maal akka ta'e ammaaf gaa warri kaanillee dhufaa jiru atileetonni warri ijoollee jala jiru. Egaa gaafa san dhumnee akka carraan gaafa nam 7-8 dhumnee milkoomne hundi isaaniitti nam tokkotu milkaa'e namni sun London deemee achuma hin dhumne achumatti hafee carraa gaariidha jechuudha isaa fi. Bro, Abari, long time. Long How are you, time. bro? Fine, fine. Yeah. How's everything? Everything is good. Abari. Abo, jirtaat? Fayyaa keeti? Nagaa nagaa. Fayyuma. Nairraafatte. Wara geesse, wara geesse, wara geesse, wara